raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arguyaan kamisa Sadaasa lama barri 2017 dhaggeeffattoota keenya jaalatamu isin haa ga'u nagayaan keenya bakkuma irraa nu caqasaa jirtan maratti akkuma yeroo hundaa sagantaa keenya irraatiinis oduu qophii addaatii fi dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa jecha keessummeessuun kan isin faana turu ani sabaloo Khadiiri amma kallattumaan gara oduuttiin isin dabarsa. Oduu keenya guyyaa irraas kan isin dhageessan xiiqii dhugaa isaatii hashama. Roobii kaleessaa Godina Qellem Wallaggaa Magaalaa Qaaqeetti barattoonni manneen barnootaa garaagaraa irraa gamtaan walitti dhufan dhaadannoolee garaagaraa dhageessisuun dargaggoota torbee darbe Magaalaa Qaaqee keessatti rasaasa loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaanee irraa itti dhuka'een dhayamanii yeroo ammaatti hospitaala jiran gaafatanii ooluun gabaafameeti jira. Bal'ina oduu kanaas roobaa boruu akka taanutti qindeeffateera. Obboloonni keenya rasaasaan dhaaman wallaansa gahaa argachuu qabu. Qaamonni obboloota keenya rukutan seeratti dhiyaachuu qabu. Oromiyaan walaboomuu qabdi kan jedhuu fi dhaadannoolee garaagaraa dhageessisuun barattoonni Godina Qellem Wallaggaa Magaalaa Qaaqee gara hospitaala Magaalaa Qaaqee deemuun dargaggoota torban darbe waraana mootummaa koloneeffataa wayyaaneen rukutaman jajjabeessan. Guyyuma kana teessuma hawaasa guutuu hirmaachise irraa qooda fudhachuun gaaffii mirgaa garaagaraa gaafachaa kan turan qeerroon magaalatti xumura irratti foolleen biyya akka eeguuf jaarsolii biyyaan filatamu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan jiraataa Magaalaa Qaaqee irraa dubbisne tokko. Yeroo ammaa kana Magaalaa Qaaqee keessatti sochiin adda addaa sochiin bilisummaadhaaf barattoonni akkasumas hojjettoonni barsiisonni fi daldaltoonni gochaa jiran baay'ee kan namatti toluuf kan nama boonsudha. Guyyaa har'aa walga'iin ta'e ture. Walga'ii sana irratti qeerroon gaaffii adda addaa akkasumas ijoollee rukutamanii gargaarsa akka godhamu bukkeen akka dhaabbatamu Oromiyaan immoo bilisummaa mataa isheetti akka argattuuf yaaliin adda addaa gaggeeffamaa jira jechuudha. Namoonni rukutaman namoota torbanuun isaanii namni tokko Xiqur Ambassaatti yaalamaa jira, namni tokko hospitaala Dandooletti yaalamaa jira, namoonni irraa hafan immoo hospitaala Qaaqeetti yaalamaa jiru. Akka fakkeenyaatti kan isin kaasu Yohaannis Bifachaa kan jedhamu ija isaa keessa rukutamee iji isaa keessaa bahee amma yaalii Xiqur Ambassaatti argachaa jira. Ijoolleen kun gandoolee aanaa sana jiran hundumarraa gara hospitaala Qaaqeetti yaa'uudhaan ijoolleen rukutaman kun yaalii gahaa argatan, warri ijoollee kana rukutan mana murtiitti dhiyaatan akkasumas immoo Oromiyaan kan Oromooti. Oromiyaan abilisoomti jechoota jedhudha kan isaan itti fayyadamaa turan jechuudha. Foolleetu jira. Foolleen kun ba'ee humna kora bittinneessaadha wajjin biyya akka eeggatu waliigalteen taa'amee jira. Akkasumas jaarsoliin biyyaa kora bittinneessaadhaa fi ijoollee walitti araarsanii hojii nageenya biyyaa akka eeganiif waliigalamee jira jechuudha. Uummatni Oromoodhaa bahaaf dhiyaa kaabaaf kibba kan jiru harka wal qabatee bilisummaa isaatiif biyya jecha yeroo gabaabaa gidduutti bilisummaa isaa gonfachuu akka danda'u nama gaddaa. Itti dabalees immoo waliigalteen akka jiraachuu danda'u inni xinnaan isa guddaa dhaga'uu akka danda'u wal hubataa deemuun akka danda'amu dhaamsa koo dabarfachuu barbaada. Oduu keenya taanuun ammoo torbee kanaa Godina Wallagga Ba'aa Magaalaa Naqamtii keessatti namoonni ergama mootummaa koloneeffataa wayyaanee irraa kennamee fudhachuun bakkoota Oromoonni walitti qabamanitti boombii harkaa waliin argaman 8 ajjeefamuu, 4 sirriitti cafaqamuu, kanneen afaan biroon ammoo qeerroon to'atamuu kan raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti himan jiraataa Magaalaa Naqamtee gaaffiif deebii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa waliin taasisan kana.
kan du'an irreecha irratti nama 3 gaafa dabinoo kan ta'e nama 5dha. Walumaa gala kan ta'e nama 8 tarreebamanii baay'ee haala sodaachisaa irra jiran immoo nama 2dha. Boombii 6 wajjin dhaqanii isaan qabaman uummata keessa baatanii deemanii ga'anii lubbuudhaan hin darbine harka to'annaa jala jiru. Kan boombii wajjin qabamee lubbuun isaanii hin bahin jiran namoota 3dha. Dubartii tokkoo fi dhiira nama 2dha. Ishee dubartiin ta'ee garuu dhiirri warri lamaan ammayyuu haala sodaachisaa keessa jiru baay'ee reebaman hospitaala jiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo guutummaan gaaffiif deebii jiraataa magaalaa Naqamtee waliin taasifne kun oduu keenya booda qophii addaa keessatti kan isiniif dhiyaatu ta'a hordofuun dagatinaa. Oduu keenyatti aanuun ammoo gandoonni godina Booranaa fi godina Gujii Lixaa keessatti argaman danuun weerartoota daangaa naannoo Somaalee Liyyuu Poolisiin dhuunfatamanii jiraatuun gabaafameeti jira. Guyyaa tokko dura godina Booranaa keessatti rasaasa Liyyuu Poolisii Somaalee irraa itti dhukaafameen lubbuun Oromoo tokko darbuu fi hojiileen daldala seeraan alaas loltoota mootummaa koloneeffataa wayyaanee fi Liyyuu Poolisii Somaaleen kan hojjetamaa jiran ta'uu kahiman jiraataa Hanaaliban irraa odeeffannoo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf kennan tokko gabaasa guutuu oduu kanaaf roobaa biruu kunooti. Saaminsi qabeenyaa Oromiyaa irratti raawwatamaa turee fi raawwatamaa jiru hirmaannaa foollee fi poolisii Oromiyaatiin to'atamuun akka guutuu Oromiyaatti jabaatee kan itti fufee jiru yoo ta'u kanumaan wal qabate jiraataan magaalaa Nageellee Booranaa irraa odeeffanne tokko akka jedhanitti tikfattoota Oromoo naannichaa naannoo Somaaleen waldaangeessan irratti Liyyuu Poolisiin dhukaasa banuu kan himan itti fufuunis daldalli seeraan alaa gara naannoo Somaalee deemuu fi gamasirraa dhufu eegumsa humnooti tikaa godhaniifiin Oromiyaa irratti saamicha kan raawwataa jiran ta'uu kan himan humni tikaa guddaan magaalicha qubatee jiraachuus akkas jechuun dubbatu. Wal waraansatu ture. Waraansi dureen kullee loonke jedhamti daataadhaan jeeftee dhokattaa doltoonni margi saadaadhaan jeeftee. Sanaa wal qabatee gaa guyyaa arraafaa kana mee haala akkamiitu jira ree? Ani baay'ee jira arginu karaa dargaggoonni Booranaa deemu. Makiinaan deemu amma makiinaa federaalatti amma warra asii achi faanetti birrii irra gurgurratanii umri Somaalee sana irraa birrii fudhatanii faanachi faane jechuudha. Isaantu akka konkolaataan hin deemne godhee karaa cufee jiraa? Isaan bibbisa waan uummatii wantoota isaatii fi makiinaan hin deemu karaa sun hin garuu taasisu uummata faayii birrii taana. Gara Somaalee gardoo bibbisa sadii akkas kafachiisanii achi keessanii kordobbaan illee faanii fidan kordobbaan illee achi namni warratti faayee galchuu jira jechuudha. Loltoota wayyaanee fi warra Somaaleetu waliin ta'e torbaan hojjetaa eessa dalagan? Har'a Somaalee tuni warroota mootummaa federaalaa kanatti waliin ta'ee kordobbaan dalagaa jira. Warratti fidaa fi jiru warratti amma makiinaan uummata keessa hin ta'u qabataa uummatiin dhowwa kan Somaalee tuni warratti birrii warra fudhatee fidaa jira jechuun faayee fidaati. Makiinaan warra sadaqatamu akkasumas seenaa waan baay'ee faanii achi fidanii asillee faanii achi geessanii waan akkasii hojjechaa jira amma harki jalaatiin. Liyyuu Poolisiin kun amma godina Booranaa fi godina Gujii Lixaa keessa eessa qubatanii jiran lafa Booranaa? Lafa Booranaa laadhee kaafaa kallaa walitti funaana jirti lafa baay'ee balee gara qabatanii jiran. Warratti gurguruuf jiraan warratti taa'ee warratti gargaarsa jiru warrumayyuu kan jechaa jiru. Magaalaan kunillee baay'ee isaanii to'atamee jiraachuu baay'ee achi fidanii jiranii warra mootummaa federaalaa kana kuriin baay'ee lafkee jirtuu fi kanaafuu namni dhaga'inanii deemnee fayyadatu akka dhaamuuf warraati. Dhumarrattis manni murtii federaalaa waliigalaa mootummaa koloneeffataa wayyaanee onkoloolessa gaafa 30 bara 2017 Obbo Baqqalaa Garbaaf mirga wabiin akka lakkaa'aman taasisullee hooggantoonni mana hidhaa Qilixoo immoo Obbo Baqqalaa Garbaaf akka mana hidhaa keessatti hafan taasisuun isaanii akkuma yaadatamu nus adeemsa seeraa akkasumas akeeka yookaan bu'aa siyaasaa akkamii argachuuf akka Obbo Baqqalaa Garbaaf baasuu didan ilaalchifne ogeessa seeraa Oromoo Oromiyaa keessa jiraatu tokko waliin gaaffiif deebii taasifneerra. Ogeessi seeraa gaaffiif deebii waliin taasifne kunis akkas jechuun haala kanarraa nu himuun dubbii isaanii hanfatan. Mirga wabii Obbo Baqqalaa Garbaaf gaafa onkoloolessa 30 mana murtii waliigala federaalaa Itoophiyaatiin akka kennamee fi dhaga'amaa ture miidiyaawotaa fi akkasumas kallattii adda addaatiin haa ta'u immoo
mirgi wabii sun mana murtiitti eegamuuf gurgura mirga wabii keessa kaa'ameen gammaachii bahuu hin dandeenyu. Kanaan wal qabatee mirgi wabii mirga lammii kamiifiyyuu nama to'annoo seeraa jalatti yookaan yeroodhaaf shakkamaan qaama seera kabachiisu jala jiru tokko mirga wabiidhaan gadhiifamee dhimma isii alaa deddeebi'aa sochoo'uu danda'uu qaba. Akkasumas akka seerota biroo seera adeemsa afaanii siivilii keessatti waan kaa'amee jiru jechuudha. Mirga heerri kenneeruuf jechuudha. Ilma namaatiif akka biyya kanaallee. Mirga kanarratti hundaa'uudhaan Obbo Baqqalaa Garbaafiin dura waggoota kana keessatti qallabsi shororkeessummaa jalatti shakkame jedhameeti kan mana hidhatti darbame. Haa ta'uuti Manni Murtii Federaalaa Olaanaan shakkamaan kuni wanni inni ittiin shakkame labsii shororkeessummaa kana jalatti hin kuftu. Shakkamaan kun kan itti himatamuu qabu seeruma yakka biyyittiitiin malee seera shororkeessaa yookaan labsii shororkeessaa jalatti shakkamuu qabu jedhee akkasitti kallattii kaa'irra hundaa'uudhaan mirgi wabii gaafatamee ture. Mirgi wabii gaafa gaafatamu Mana Murtii Olaanaa sanarralletti Obbo Baqqalaa Garbaaf mirga wabii kana kenninee fi armaa bahanii ammas uummata nutti kakkaasuu dargaggoota qajeelchuu danda'u nageenya amma biyyittii keessatti mul'ataa jiru kanaaf sodaa ta'u jedhee abbaan alangaa gaafa falmu gaafa sani Manni Murtii Federaalaa Olaanaan kun mirga wabii kennuu hin dandeenyu manuma hidhaa keessa yookaan bakkuma nama sirreessaa kana keessatti kan jedhee oliyyannoo gaafatame Mana Murtii Waliigala Federaalaa irratti immoo Manni Murtii Waliigala Federaalaa mirga wabii kun haa eegamuuf haala ta'aniin hordofuu qabu akka nama tokkotti ka jedhu kaa'amee ture. Haa ta'uti immoo ajajni gara mana sirreessaa Qiliinxoo ergamus baa'uu hin dandeenye yeroo jalqabaatiif tokko teeknikaalii rakkootti uumame lakkoofsi galmee kan Obbo Baqqalaa Garbaa ittiin himataniiruu fi lakkoofsi galmee kan ajaja mana sirreessaatii barraa'e kuni sirrii muti jedhameeti ka ol deebisanii turanii. Boodarra immoo guyyaa tokko oolchanii guyyaa lammaffaa deebisanii turan mirga wabii isaanii guramee jira. Oliyyannoo gaafatanii irratti jira waan ta'eef ka jedhuni. Kanarratti wanni hubatamuu fi akka ija seeraatiin tokko namni seera yakka biyyittii jalatti shakkame tokko mirga wabii qabaachuusaa. Kun seerri mirga kana eega. Mirgi kun immoo mirga eenyuufiyyuu kennamee jiru yookaan hoogganaa paartii siyaasaa tokkooti yookaan siyaasa biyyattii sanaa harkaan nu jeeqaa yookaan tasgabbiin roowwa jedhamee kan nama dhoowwamu osoo hin taane yakki namni kun jala shakkameen du'aan ka adabsiisu yoo ta'e yookaan umurii guutuu ka adabsiisu yoo ta'e yookaan waggaa 15 akka umurii guutuu ka adabsiisu yoo ta'e tarii dhoowwuu danda'a jedhee seerri adeemsa falmii seera yakkaa akkasitti kakaa'u. Garuu shakkamaan kuni arma jalatti waan hin kubne mirga wabii akka seeratti wanni nama dhoowwu hin jiru jechuudha. Garuu wanti godhame maali? Abbaan alangaa fi manni sirreessaa Qiliinxoo akka waliin hojjetutti ka nuti hubataa jiru. Maaliif manni sirreessaa hanga abbaan alangaa oliyyannoo dhaddacha ijibbaataatti gaafatee uggurri godhamutti rakkoo uumameera jedhee deddeebisaa ture. Ajajni Mana Murtii akka raawwiin arganne godhaa turanii. Kun immoo ifatti warri kun lamaan qindaa'ee akka waliin hojjetaa jiru agarsiisa jechuudha. Kaaniif immoo mirgi kun tootaalii gammatti hin dhoowwanne dhaddachi ijibbaataa laalee dhoowwuu danda'a yookaan immoo eeyyamuufii danda'a. Kan amma godhame yeroodhaaf waan inni kun gara dhaddacha ijibbaataa waan dhiyeessuu danda'uuf yeroodhaaf achuma deebanii beellama irratti argamanii falmiin godhamee ka kennamuuf kan kennamnellee sanaan booda murtaa'aa jechuudha. Kanaaf amma wanti isa mirga wabii kana wanni uggure oliyyannoo irra gaafatame raawwiin osoo raawwatameen duratti oliyyannoo irra gaafatame raawwiin tokko osoo raawwan oliyyannoo irra gaafatame immoo tarii raawwiin kamuun bakkuma jirutti dhaabata jechuudha. Bifa kanaan amma shirri takame kun tootaalii mirga kanam dhowwamu sun murtii armaan duuba jirtu waan taateef garuu teeknikaalii warri kun qindaa'eeti mirga wabiitiin akka Obbo Baqqalaa Garbaaf hin baane ka taasifamee jechuudha. Itti fufuunis galmi qabsoo Oromoo walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo ta'uu kan dubbatan ogeessi seeraa kun qeerroon Oromoos ta'ee hawaasni Oromoo guutuun galmisaa bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromoo ta'uusaa lapheesaa keessaa kan qabu ta'uudhaas akkas jechuun dubbatan. Obbodiyoon maqaa Oromoo qaban Oromoo yuun turre. Hardammoo aarsaa uummanni keenya kan faleen aarsaa qeerroon keenya kan falteen namni maqaa Oromoodhaatu iyyuu gara isaanitti dhufuu jira. Isaan iyyuu gana Oromoo reef taasifne. Duratti uumaa hojjechuu hin dandeenye, Oromummaa hojjechuu hin dandeenye obbodiyoon jechuudha. Maal asirraa hubanna? Tokko qabsoo tokkummaan gaggeessuun dirqama keenya jechuudha gara fuulduratti dhufuuf. Maaliif Oromoon yaadaan dhaabbileen gaggeessee malee Oromoon tokko saba tokko garuu tokkummaan dhaabbilee qabsoo Oromoo jiraachuu qaba. Dhaabbileen biyyoota alaa keessa jiran kunis akkasuma biyya keessa jiranus kan maqaa Oromootiin jiran kun gara tokkummaa dhufuu danda'u qaban. Hamma tokkummaan keenya bu'uura tokkummaa keenyaaf hamma hin diriirinitti hamma hin dhufini nuti yoomiyyuu dirree nyaata itti dhufee kaallatti qabee taphatu taana malee dirree Oromoodhaaf bijoos ta'uu dandeessu Oromiyaan. Kanaaf tokkummaadhaan deemuun gaariidha. Garuu gaafa tokkummaadhaan jennu gaafilee hunda deebisuu dandeenya. Gaafileen uummata Oromoo jalqabumaa dirruma Oromiyaa irratti du'aayyuu dhaabuu danda'uu qabna.
du'a dhaabuudhaan nyaaba keessa jiru kana beenne nyaaba keenya kana tokkummaan dhaabanne dirree keenya irratti qonna keenya irratti horii keenya irratti du'uu hin qabne jennee tokkummaan dhaabatuu danda'u. Itti aanee maal gaafataa qeerroon keenya qeerroon tokkummaa barbaannaa jedhan walabummaa barbaannaa jedhan gara sittiin tarkaanfannaa kana qajeelchaa yoo deenne kana jalaa deebiitti kennaa yoo deenne walabummaa dhiisii kan biratti dhugmannaa dubbanne maali kana wanti an dubbi jechuu barbaadu maali yeroo xiqqoo uummanni Oromoo Wallagga keessatti alaabaan ABO Oromiyaa guutuu keessa fannifame. Hin qaabadha 2006 akka lakkoofsa biyya kanatti barataan Oromoo maaster pilaanii wal qabatanii gaafa hiriiraan barataan Oromoo tokko alaabaa Oromoo qabatee biyya keessa jiru daaretti shuutti ta'ee kan du'e. Har'a alaabaa kana qabanii iddoo baay'ee dhaabanii addee baay'ee qabatanii ulmoos socho'aa turte akkas duratti bahan iddoo tokkummaan keenya hamma ta'e mul'ate kana daaretti shuuttiingiin hin turre. Maaliif riixeelolaan keenya tokko taane mana keenya keessa taa'ee qe'ee keenya keessa taa'ee hordoo keenya keessa taa'ee tika riixeen lolu malee hambatti hin galu iddoo tokko taane. Kanaaf dhimma tokkummaatiif gara hubannootii fi ilaalchalleen akkasumas immoo dhaabbilee qabsoo Oromooyyuu gara tokkummaatti fiduudhaan gara fuuldura sochoosuu hin dandeenya. Kaaniif immoo qabsoo achi asitti deebisuu malli ji'a osoo birmadummaa walabummaan geenneen durattuu waan qabsoodhaan injifannu baay'ee jira waan ta'eef kana injifataa gara si deemuu danda'u qabna. Qabsoon fiila garuu fuulduraatti hooggantoonni ODUUs bahe uummanni Oromoo fuuldura dhaabbatee waan eegaa jiruuf yeroon isaan har'a ammoo waan hin taane uummata irratti hojjetanii galanii mana fiirafan hin jiru kaanachi. Maaliif uummanni ol ka'ee dhaabateeraa jechuudha mirga ofiitiif hamma bilisummaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo duratti guyyaa irraaf qabannee isiniif dhiyaanne kan agammaa ture qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. أما وياني دبرهما الخانوس كبنوس لما قبصو سيناتوهما أبدي مرتين أما وياني دبرهما الخانوس كبنوس لما قبصو تاريكاهما sagantaan keenya oduu isin dhageessisuudhaan eegalee ammaas itti fufeeti jedha. Wallee warraa isaa eegalee kanatti aansuun qophii addaatu isiniif dhiyaata. Kan harkaa qabu xiiqii dhugaa isaatii ammallee turtii gaarii nu waliin qabaadha. Bultii wasaasaa abbaadda galfataa biyya teenya irratti hin taanu baqataa yeroo Oromoo barsiisaa barataa sabboontoota sabaa daldalaa qotataa bultiin wasaasaa abbaadda galfataa biyya teenya irratti hin taanu baqataa yeroo Oromoo barsiisaa barataa sabboontoota sabaa daldalaa qotataa. Toligaa dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkuma oduu keessatti isiniif tuquu yaallee kanatti aansuun kan isiniif dhiyaatu qophii addaati. Qophii addaa keenya guyyaa har'aa keessattis taateewwan godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamtee keessatti tibba kanaa ergamtoonni mootummaa kuneeffataa wayyaanee raawwatuuf tattaafataa turanii fi tarkaanfiilee qeerroon Oromoo kaa godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamtee fudhatan ilaalchifne gaaffiif deebii Oromticha magaalaa Naqamtee waliin taasifnetu isiniif dhiyaata. Oromtichi magaalaa Naqamtees taateewwan tibba kanaa raawwatamaniif tarkaanfii fudhatan akkas jechuun nu himuun dubbisaa aanfataa turtiin keessan hagadhumaatti nu faana ta'u. Magaalaa Naqamtee keessatti akkuma beekamu sanbata duraa darbe irreechatu ture. Irreecha sana irratti haaluma nagaadhaanidha. Magaalaa keessatti illee kaasii baajaajii wantoonni tokko tokko akka isaan dhaabatan ta'ee naannoo marfata lammaffaadha hanga bakka new generation jedhamu duwwaattiidha kan taaksii baajaajiin nama deddeebisaa turanii. Isa booddee achii kaasee uummanni baay'inaan gati magaalaa keessa yaa'aa turee fi naannoo sanaa kaasee hamma bakka malka Hadiyaa jedhamu Wallaggaa Yuunivarsiitii Jajjallaadhaan bakki irreechi sirreeffamaa ture suni haala adda addaadhaan ijoolleen dhaadannoo isaanii gaggeeffachaa
sirbaa adda addaadhaan wanta magaalaa irra bahni alaabaa kan gadaadii baachuudhaan alaabaa kan biraan hin jirre haaluma nagaadhaan kan deemamaa ture. Achi laga Hadiyyaa sana gaafa ga'u abbaan gadaa gaafa irreeffatee ka'u abbaa gadaatti aanee immoo ijoollee durbaadha kan irreeffate isaanitti aanee namoota gurguddoo tokko bakka buusanii isa booddee nuun immoo dudduubaanidha kan isaanii bakka nuu kennanii naan deemne irreeffannee keessaa irreeffannee nuun baba'aa jira hundumtuu yaa'ee kan galaa ture namoota 100 faatiin tilmaamamu yaade namoonni gaafa sana turan bakka Wallagga Yuunivarsiitii laga keessa iddoon ta'e tokko kan jiru boombii baatee kan deemu mucaan lammii isaatti ta'e tokko gaafa argamu ijoolleen Wallagga keessatti kurkursanii bakkanuma haala salphaadhaan lubbuu isaa laga sana keessatti dabarsanii boombiin irraa fudhanii harka poolisii Oromiyaa galee uffata ciccitaa akka haala kadhataatiin kan isaan deemanidha. Uffata ciccitaa baatu wayyaa bal'aa baataa boorsaa keessatti baatee ture boombii 3 baate. Attamitti harkatti argame gaa? Ijoollotuma wal duukaa deemaa turan mangadaa kan nuun guunee jirru mangadaadha. Mangadaa marra utuu jiranii nuun isaan booddee turre warri dura keenyaa gaafa arganii gaafa isaan qabuu fedhan baqatee laga keessa gaafa hirkaa ba'u isaan ulee adda addaa waanuma adda addaa laga keessa dhaqanii rukutanii kuffisanii lubbuu isaa argibaatanii booddee boombiin harkaa fudhan. Naannaa saayitii 5 walakkaa keessadha. Laguma Hadiyyaa sanaa utuu achi wal ba'aa jiru laga wayii tokko ture laga sana Wallaggaa Yuunivarsiitii jajjallaadha jechuudha. Achitti dhaqanii mirkatti qabame. Isa booddee ammas maaddiyaa naafxaa jira kan federaalaan eegamu fi lafiitii Wallaggaa Yuunivarsiitii achi kan jiru tokkotti ammas namni kan biraan ammas lammii wanti biree kan ta'e boombii darbachuudhaaf haala mijeeffataa utuu ni jiru qeerroon arganii haaluma gammadhaan maaddiyaa naafxaa kana gidduudatti rukutanii ajjeesuudhaan gargaa boombii nama fuudha inni harka poolisii Oromiyaa galu. Ammas deebi'ee irreechuma sanaa wal geenyee wal eegnee uummata keenya naannoo Sumaalee irraa buqqaanii birrii buunee erga darbine booda Wallaggaa Yuunivarsiitii barrii lama ta'u barrii isaa isa guddaa bukkee gaafa geenyu daandii bal'aa waan ta'eef uummanni baay'inaan achitti sirbaa fa'aa dhaadachaa fa'aa osoo galaa jiru boombii baatee kan deemamu lammummaa isaa maal akka ta'e barree gaafa ijoolleen argan achuma gidduudhaa gadhatee gaafa ba'u fedhu akkasumas sablee koobilistoonii Wallaggaa Yuunivarsiitii barrii duratti ajjeesanii saayidii sanatti namoota 3 rafan lubbuudhaan ga'e. Foolleen magaalaa naqamtee magaalaa keessa iddoo hundumaa dhaabatanii baajaajii dhufu konkolaataa dhufu namoota tokko kan fittashaadhaan dabarsaa jiran hanga har'aatti illee hin jiru namni 2 gara guuttiniidhaa dhufame jedhameetu kanaasaa lammii isaaniitu jireedha. Baajaajii konkolaataa fudhatanii abbaa baajaajiidhaan birrii 25,000 kennaa iddoo akka kanaatti nu geessi jedhee deemaa ture. Abbaa baajaajiirraa infoormeeshinii fudhatame kan nu arganne irraa dhufanii isa booddee utuu dhufaa jiru duwwaa 4 naannoo safara maaramii bakka jedhamutti baajaajii keessatti foolleen gaafa ta'anii fattashamanii gaafa boombiin harkatti argamu baajaajii keessaa bu'uu gaafa didanii abbaan baajaajii sunillee barrii baajaajii bane akka isaan gadi ba'an jechuun waan hin barbaanneef abbaa baajaajii anuma sana keessaa baasanii reebuudhaanii baajaajiitii fi lafiitii ishee mataa fi qixxasuudhaan dudduuba ishee irraa dachiranii baajaajii walitti cafaquudhaanii hatatuma feeresiyoon kan jedhu lafiitii safara fi lafiitii naannoo maaramii sanatti lubbuudhaanii asfaaltii irratti dhaqanii isaan baasan safara caatu wayii jira asii gadi inni 3ffaan du'ee jira inni kun namichi mogosi jedhamu jira kan guddiniidha dhufee mana ciisichaa sadarkaa 3 4 wayii kan ijaaree jiru bakka ciisichaa jechuudha kan kireeffamu achi keessaa inni immoo ofii isaatiif lammiidhaan jireedha obboleessa namicha mogos jedhamu kanaadha inni immoo namoota jiroota ta'anii achi keessatti haala mijeeffatanii boqotanii akka isaan karaa adda addaatiin boombii magaalattii keessa darbatanii haala mijeessa jedhamee gaafa ijoolleetti himamuu ijoolleen akkuma kanaan gaafa dhuguma immoo deemanii ilaalanii namichicha gamoo sana keessaa yaadanii baasan isa battaluma sana lubbuun isaa darbee isa harkaas boombii 2 fuudhameera warra baajaajii keessaa irraas boombii 2 kan fuudhan safara maarabiitti warra du'an sana geessu akka nama 3ffaas boombii darbee kan fuudhame booda hatattamaan erga ajjeesanii booda mana ciisichaa mastaajii maal tura ijoolleen dhagaatti daddachuudhaan caccabsanii erga qabii booda mana ciisichaa keessa kan jiru sooftii darzaana kan bitamee jiru jira soofticha gadi baasanii darbatanii gatanii wantoota akka soofaa kanneen akka siree ciisichaa irraa algaariksii amsoolaa fi birbirsiisaa hundumaa isaa gadi baasanii manuma namichichaa fi lafiitti namicha du'e irratti walitti qabuudhaan namichicha tokko wajjin guban kan gaafa dafinoosa. Amma haaluma wal fakkaatu safara baay'ee isteeshinii yookiis immoo bakka buufata konkolaataatti lammii isaa buraadee kan ta'e innis safara sanatti boombii darbachuutu haala mijeessu atattamaa qeerroo naannoo sanatti arganii isas battaluma sana lubbuu isaa baasanii isa harkaa boombii 3
kan fuudhame ammas namni kan biraan lammiidhaan Tigree kan ta'e achumatti kan du'e inni immoo boombii lama wajjin kan qabame bakka marfata lammaffaa magaalaa Naqamtee keessaa iddoo jedhamutti immoo qabamanii isaan immoo nama lama harkaa boombiin erga fuudhame baajaajii isaan ittiin deemaa jiran kan tures baajaajichi illee hin gubate lubbuu isaanii hin baay'ine garuu infoormeeshinii irraa fudhachuudhaaf reebanii arginu lubbuun keessaa yoo fedhe isaanii illee infoormeeshinii namoota akkasii iddoo akkasii jiranii gaafa kennanii ammas naggaadee kan taate safara gulliitii yookiis immoo bakka gabaan uummanni irraa wantoota tokko wantoota nyaataa bitatan irraa dubartiiwwan miidhaan Tigree taate tokko irratti boombiin ja'a akka jiru gaafa isaan kennanii dubartittiin taatattamuudhaan bakka isheen jirtu jedhatanii boombii ja'a wajjinidha kan isaan qaban. Walumaa gala kan du'an irreecha irratti nama 3 gaafa dabinoo kan du'e nama 5dha. Walumaa gala kan du'e nama 8 kan reebamanii baay'ee haala sodaachisaa irra jiran immoo nama 2dha. Boombii ja'a wajjinidha kan isaan qabaman uummata keessa baatanii deemanii ga'anii lubbuudhaan irratti harka to'annaa jala jiru. Kan boombii wajjin qabamee lubbuun isaanii hin bahin jiran namoota 3 dubartii tokkoo fi dhiira nama 2dha. Ishee dubartiin ta'ee garuu dhiirri warri lamaan namni jiru haala sodaachisaa keessa jiru baay'ee reebaman hospitaala jiru. Isa booddee dafinoon sun akka kanatti gaafa oolu dafinoo halkanii poolisoota makalaakiyaa federaalaa fidee oraanii 2 magaalaa Naqamtee keessa naannoo saajii tokko keessa ibsaan badee ture. Gaafa ibsaanii badee jiru makiina oraanii 2 fidee gashee jira. Poolisiin Oromiyaa fi Adimaa Battaanii dafaa fi jajjalaa naannoo bataalii jiru ulfaataadha waan ta'eef hin dubbatinaa gaafa hin jedhamne hin dubbanne amma ammaatti isaanii katamaa keessa galanii jirudha garuu makiinaa tokko dhufanii gaggalanii keessa deemanii deemanii malee lafa isaan dhaabatan hin arginu garuu haalli magaalattii nageenyi isaa poolisii Oromiyaatii fi raayyaa biyyaa kanuma Oromiyaatti dorgomanii ba'an ijoollee Oromoodhaanidha kan eegamaa jiru magaalaan Naqamtee ammaatti wanti dhalatan jiru garuu isaanis galanii jiru garuu amma har'a warri federaalaa dhufanii fi poolisoonni Oromiyaa fi raayyaan biyyaa kan keenya ta'anii kan magaalaa Naqamtee keessa jiranii akka wanta hillikii waliin qabatanii jiranitti kana booddee isaan dubbii hin kaasu taanaan nus rukuttaa wajjin geggeessina uummata keenya bichee gorree jedhanii dhaqasuu jiran. Egaan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo turtiin gaaffiif deebii jiraataa godina Wallaggaa magaalaa Naqamtee waliin taasifne armarratti obba'eera. Qophii keenya ittaanu keessatti mata duree kabiroo irratti keessummaa dhibii qabannee akka walitti deemnu armumaan isinitti dhaammataa kaarraa armarratti obbaafneerra. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Maalumaaf sodaannaa lubbuu du'an jiruun namaa darbaa barrillee ni darbaa matatta mataa ijoollee. Egaa dhaggeeffattoota keenya tokkoof lama jechaatuma qophii keenya dhumaa dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irra geenyeeti jirra. Qophii isaa Roobii boruuti. Gama kiyyaan warra boruu nu haa taasisu jechaa dhaamsa waliin turtii gaarii qabaadhaa. Akkuma qabsoon Oromoo tooftaa fi bilchinaan dabalame galma yaadame walabummaa Oromiyaa fi bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf si'ataa jiru. Tummaan koloneeffataa wayyaanee ammoo tooftaa yeroo yeroon jijjiiruun qabsoo Oromoo sakaalee umurii kolonii isaa dheereffachuuf yaalii jibbaata irra hin jirretti dhimma ba'aa jira. Tooftaalee isaa keessaa muraasa kaasnee yoo ilaalle saboota ollaa Oromoo irratti kakaasuu, saboota Oromiyaa keessa jiran irratti dhiibbaa gochuun qabsoo Oromoo maqaa xureessuuf yaaluu, dinagdee Oromoo dadhabsiisuu fi okkora Oromiyaa keessatti uumuun bulchiinsa waraanaan Oromiyaa to'achuuf yaaluun isaan muraasa. Kanumaan wal qabatee har'a yeroo qabsoon Oromoo isa fira balfee alagaa michoomfate deebise of cinaa hiriirsetti qaruuxee isaa meeshaalee waraanaa hidhachiisuun qabeenyaa fi lubbuu Oromoo akka qisaasan gochuuf bobbaasuu fi hooggantoota OPDO fi poolisii Oromiyaa hantummaa saba isaanii qabaatan maksuuf Oromiyaan koomaandii poostiin akka bultuuf labsuun shira Oromoo fi Oromiyaa irratti kan yeroo darbanii caalaa miidhaa dhaqqabsiisuuf basaastota isaa lubbuu fi qabeenyaa Oromoo akka mancaasaniif bobbaasee jira. Kanas kan inni godhaa jiru tarkaanfii ergamtoonni isaa fudhatan kana gara Oromootti falfalchuun maqaa xureessuutti dabalataan ammas Oromiyaa fi Oromoo irratti labsii yeroo hatattamaa labsuun poolisoota Oromiyaa quuqama sabaa yeroo ammaatti agarsiisaa jiran maksuun akkuma kanaan duraa Oromoota jumulaan mana hidhaatti guuruu, ajjeesuu, saamuu fi gidirsuuf daandii kan inni qopheeffataa jiru ta'uu isaati. Saamiinsi qabeenyaa murna mootummaa koloneeffataa wayyaaneen Oromoo fi Oromiyaa irratti geggeeffamu
foollee fi poolisoota Oromiyaan to'atamu jabaachuun dinagdee wayyaanee fi addeessaa ta'e waan mul'ateef isa kana dadhabsiisuufis bulchiinsi koomaandi poostii furmaata filannoo hin qabne ta'e itti mul'ateera. Gama mootummaa wayyaaneen tooftaan kufaatii irraa ittiin of dandamachiisan danuun itti dhimma ba'amaa jiraatanis faallaa isaa immoo jaarmiyoonni qabsoo Oromoo fi hayyoonni Oromoo bakka garaa garaa maadheeffatanii jiran waldorgommii siyaasa dadhabaa fi bolola aangoof bakka bakkatti waliruun walirratti olola uufuu irraa kan hafe qabsoo isaan geggeessaa jiran hin mul'atu. Akkuma bara 1991 addaan faca'uun jaarmiyootaa fi hayyootaa milkii dhiigaa fi lubbuu kumaatamootaan argamte alagaa fixate arras lafaan deebi'uun egeree Oromoo fi Oromiyaa kittanuuf kan akeekkatan fakkaata. Yaa uummata Oromoo, qabsoon kee galma yaada kee kan ga'u hoggansaa fi jaarmiyaa laala jiruun otoo hin taane hoggansaa fi jaarmiyaati of keessaa horattuun ta'uu hubachuun shiraa fi humna diina kee irraa hantee walabummaa biyya kee fi bilisummaa mataa kee mirkaneeffachuuf qabsoo geggeessaa jirtu maddiitti qabxiilee kanneen qalbeeffachuun hojiitti hiikuun gaarii ta'a. Yeroo ammaa basaastota ergama mootummaa koloneeffataa wayyaanee raawwachuuf si keessa bobbaafaman hordofuun to'ataa kan jirtu cimsitee itti fufuun shira wayyaanee irra kan si'aansuu fi wareegama hin barbaachifne baasuurraa kan si eewwalu ta'uu hubadhu. Dogoggorri baroota darbanii akka deebi'ee sin mudanneef hoggansaafis ta'e akeeka qabsoo kee milkeessuuf caasaan qindaa'aa fi gootota muratoo of keessaa horachuuf ammumarraa qophii ta'uun egeree keef barbaachisaa ta'uu hubadhu. Xumura irratti bakka jirtutti walitti siquun wal mari'adhu, wal ijaari, hidhadhu wal hidhachiisi, tooftaa fi bilchinaan soso'uun jaarmiyaa qabsoo hidhannoo of keessaa horachuun biyya kee afaan qawween koloneeffatamte afaan qawween walaboomsadhu, bilisummaa mataa kees mirkaneeffadhu kan jedhu dhaamsa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kan guyyaa har'aati. Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisooma. raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa.